amma uumamuun kun dura dhaabbachuun kun hiree amma karaa nagaatitti waamicha godhame kan hunda ukkaamsee asiin ga'ee jira jechuudha. Yaadannaa 1991 akka Awuroopaatitti mootummaan dargiidhaa yeroo kufu humnoota guddatu rakkoo biyya kanaa hin furraa jedhanii hiree akkasii karaa nagaan dhufanii waamichi yoo sanis godhamee jira. Waamichi yoo san godhamee fi kardhaa yoo laaltee bu'uuraan garaagarummaa qaba. Gaafsan kawaamuu barbaadamu waamamaa kawaamuu hin barbaanne immoo alatti dhiibaa ture waamichi yoo sanii. Har'a yoo laalluu ebaluun ala dhiisee ebaluun kawaamee miti waamicha har'a. Hunda namaatiif waamicha qixatti godhame waan ta'eef waamicha seena qabeessaa jennee laallaa. Fakkeessaafis akka siyaasa 91 san osoo hin taane gararraa ka godhame jennee laallaa. Kanas ga godhee qabsoo uummataa wareegama ijoollee Oromoodhaa keessattuu jechuudha. Akka biraallee qooda kennu dhalli Oromoodhaa wareegamni inni baase taphaa miti hunda ka amansiisee jechuudha. As keessaa madde waamichi kun. Kanaaf waamicha garaa, waamicha dhugaa, waamicha dhukkubsachuurraa saba kanaaf madde jennee laallaa. Yoo waamichi godhamu nuti shakkiin illee laalle. Kana dura odoo waamichi godhamee ture hin awwaannamoon awwaannu madaallii garaagaraa kaasne waan biraa jinna ta'a ture. Amma garuu warra waamicha godhe kanas akka hiree ta'ee yeroo dheeraa aan dhuunfaadhaa warra qabsoo wajjin ture. Hireen akkasillee akka uumamuu qabu yeroo dheeraa warra wajjin oppidoo keessatti wajjin qabsa'aa ture waan ta'eef onni irraa ta'uu anaaf shakkiin qabu ture. Samboodas wareegamni kafalamaa tures kana akka dhalchaa jiru hundi keenya hubannaa ture. Dhugaa kana fudhatanii waamicha dhugaadhaa namaa dhiyeessuun immoo gootummaadhaa jedhee fudhaa. Hogganoonni kana godhan gootaa jedhee fudhaanii uummannis galateeffachuu qaba. Nutis gara keenyaan galateeffannee jirra. Waamicha nu godhames fudhannee qaamaanis agarree waliin haasofnee akka dhaaba lama yookiin mormituudhaaf mootummaa osoo hin ta'in akka abbaa dhimmaatitti waliin haasofnee waliin gammannee waamicha kana fudhannee nutis dhufnee ammallee waamichi kun godhameedhaaf dhufneedhaaf wanti hundi furame jechuu miti garuu waan hafe waliin furraa humna walii taana wal bira dhaabbannaa ummanni keenya hiree amma isaa banamte kun akka duubatti hin deebine nuti sababan taanu kanaaf ummanni keenya humna guutuudhaan waan isaa fi akka guuttatuuf qooda kennuu qabna yeroonis amma yeroo kana dabarsu jechuun kanarraa hafu jechuun hiree ummata keenyaa kabaruutitti gufuu ta'uudha dukkana biraa akka dhuftu hafeeruudha kanaaf kuni ta'uu hin qabu amantaa jedhu qabna akka dhuunfaatittis kanatti amana maaliifi angaafa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo keessattis miseensa ta'e dhaabbata san keessaallee gara mootummaa giddugaleessaa galee gaafa waraana biyyoolessaa keessatti qooda fudhu hawwiin kiyya ummanni Oromoodha bilisummaa waaraa ta'e nagaa waaraa ta'e guddina waaraa ta'e akka argatu hiree ofiit irratti dhimma ofiit irratti ofiin akka murteessuu danda'u qabsoofne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dargiin kufee waggaa 27 kana hiree kana uummanni keenyaan arganne hin beennaa jechuudha. Gaafuma sanuu hireen kun guyyaa tokkoon dhufa qabsoo uummataatiin dhufa jennee hir'inoota yeroo garaagaraa turan san hunda obsinee keessaanis sirreessuudhaaf qabsoo hadhaa'aa godhaa turre. Akka tasaa ta'ee haalli hammaataa yeroo deemu nutis filannoo biraa keessa galle uummanni keenya immoo qabsoo isaa akka uummataatti itti fuufe oppidoo keessattis har'aa miti qabsoon ka'ee galame hunda kana har'aa miti ka'ee galamee jiru dhugaa dubbachuudhaaf ka ari'aman dhaaba kana keessaa dila turan ka miidhaa irra ga'e oppidooma keessaa dila turan sababaa gaafii Oromoo gaafataniif sababaa walqixxummaa jarmoota biyya bulchan keessatti akka jiraatu gaafataniif. Sababa qabeenyi qooddannaan qabeenyaa qabaan mirga namaa sirriin ta'iniif oppidoo keessatti sirriin jedhee jaallan kaasaa turan. Anqaaman keessa ture waan ta'eef har'a jaallan sun odoo jiraatanii oppidoo keessa humna guddaa warra ta'antu bilchinni dhabamuudhaan karaa mala ta'een karaa namni hin beenneen warroonni waan kana dadhabsiisuu adeemsa keessa oppidoon akka humna hin godhanne namoota waa hubatan namoota dubbiin har'aa hammaatte tun gaafuma jalqabdurraayyuu hin iyyachaa turan oppidoo keessattis maqaa dhaabota firaa jibbitu jedhuun akka ari'amaa turan gaagamni akka isaan argaa turan hundi kennan beennaa jechuudha gatiin har'aa miti
warra qabsoo addaa godhaa ture keessa qofa osoo hin taane obbidoo keessatti wareegama guddatu kafalamaa dhaga'ee jechuudha. Warri sun har'aa hin taajjabu waan kana ta'anii uummata keessa jiru. Jireenya ofii jiraachaa jiru. Garuu immoo haqaaf qabsaa'uu isaaniitiif warri dhiibbaman obbidoonis waan dagatu natti hin fakkaatu. Warri kunis yaadatamuu qabu. Maaliif wareegama isaan kafalan har'aa obbidoolee jijjiirama kana akka ga'e isaan keessattis obbidoo keessattis jechuudha. Warri har'aa hoogganarra jiran immoo itti fuufinsa gaafii fi wareegama kennamaa even obbidoo keessattuu deemaa har'aas ga'e ija itti godhaniiti har'a isaan ittiin mul'atan yoo ta'e malee isaanuu bu'aa isaaniiti. Obbidoo keessattuu qooda guddatu jalqabarraa haga za'aa kanaatti itti deemaa jiraachuudha. Uummata Oromoo soo laalte dhaaba biraa soo laalte sirna dargii lolurraa jalqabanii Oromummaaf Oromoo Oromiyaa ummataaf addunyaa biratti mul'isurraa jalqabee haga Oromoon biyya tana irrattis biyya ofiit irrattis mirga isaaf malu argachuu qaba jedhanii qabsoon hadhaa waan hadha deemu kun akka dhalatu ka godhan hundi as keessaa qooda qabu jechuudha. Waan kanarraa qooda fudhachuu dhabuun fuuldura teessoo keessaa qooda fudhachuu dhabuun gama keenyaan fudhatamallee hin qabu. Akkuma dhuunfaatittis faayidaa inni namaaf qabus hin jiru ummata keenyaaf dhabus hin jiru. Har'a karaa nagaatiin qabsaa'uun eega danda'ame. Nu kalee ka filannoo biraa keessa nu galche karaa nagaatiin yaada addaa qabdu dhiyeeffachuu yakka ta'ee si ajjeesisuu siisisuu wanti kun asirraa yoo jettu ati diina jedhanii si dura dhaabbachuu isatu filannoo biraa keessa nu galche har'a immoo balballi sun banamee jira wareegama gootota keenyaatiin. Kanaaf wareegama isaaniitti kabaja goone waan isaan wareegaman san ija itti godhuudhaaf waamicha kanaaf namni Oromoodhaaf yaada jedhu hunduu kabajee dhufuu duwwaa miti kabajees hojjechuudha qaba. Dhufuunis qabsoodhaaf yoo ta'e uummanni kun maal barbaada? Uummata kanaaf maal barbaachisa? Amma uummanni waan isaa barbaachisu beeka. Wareegamallee itti kafalaa jira. Itti makamanii humna ta'anii fi deemuun ala gufuu ta'anii sochii amma uummanni keessa jiru kana gara ofii akka murnaatiif barbaadanitti akka dhuunfaatitti hawwanii jallisuuf barbaadoo osoo hin taane waan uummanni Oromoodha hawwu kana akka firiin isaa mul'attuuf qooda kennutu irraa eegama. Irra deebi'ee jaallan mootummaa keessatti wareegama kana kafalanii balbala kana banuu keessatti qooda fudhatan addatti immoo waggaa lamaan kana sochii isaan godhaniif irra deebi'ee galateeffachuu barbaada. Tolemee Birgeedar Jeneraal Kamaal inni biraan carraan kun waggoota 27 guutuu uumamuu hin dandeenye tokkummaan paartilee maqaa Oromootiin hundaa'an gidduun jiru 91 irraa qabee gargar facaasutu ture uummata Oromoo bittinnaa'eera jaarraa tokko walakkaadhaan uummata Oromoo tokkummaa dhabuun isaa tureera aga dhiyeenyaatti aga ammaatu tokkummaa isaa dhabsiisu irratti hojjetamaati jiru. Tokkummaa dhabuun paartilee maqaa Oromootiin hundaa'an isa ta'u uummata Oromoo gidduutti tokkummaan dhabamuun kun mee madaanni kaa'e gudaannis inni buusee fi gatiin uummata Oromoo kafalchiise akkamitti ilaaltu? Gatiin isaa hedduu qaaliidha. Hedduu qaaliidha. 91 duwwaa osoo hin taane 91 dura dargiin akka aangootti dhufeenis yoo laalle hayyoonni qabsoo biyyattiillee qabsoo Oromoollee keessatti sochii guddaa gochaa turan nama ijaaruudhaan nama barsiisuudhaan akka wanti boru dhufuu fi har'a jirullee hubatamu gochuudhaan qoonni hayyoonni Oromoo san kennaa turan taphaa miti. Uumamuu adda bilisummaa Oromoo duras waldaa Maccaaf Tuulamaallee yoo laalle waldaa Maccaaf Tuulamaa durallee Jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aa wanta isaan godhan yoo laalle taphaa miti jechuudha. Achirraa jalqabe wanti kun wal quba qabaachuu dhabuun sirni darbe Oromoo irratti dhiibbaa godhee Oromoon addaan bal'achuuf fagaachuun naannoo garaagaraatitti wanti godhamaa ture qabsoon godhamaa ture wal quba qabaachuu dhabuun qabsoo keessatti qooda fudhachuu irratti akka walgatu akka humna tokkoon hubannoo tokkoon hin deemne gochuun bal'inaaf guddina Oromootirraa illee wanta dhufe jira. Kuni waan tokko jechuudha. San booda immoo sirnoota darban keessatti gaafii Oromoo ilaalchisee gaafiin Oromoo maali ka jedhu irrattis garaagarummaan jiraachuun isaa waan beekamaadha. Jaatamoota keessa sochii barattootaa keessattis gaafiin Oromoo gaafii biyya ta'uutii gaafiin Oromoo immoo gaafii biyya kana keessatti mirga argatanii abbaa biyyaa ta'uutii ka jedhu
sochii isa wajjin illee waan dhalateedha gaafsan. Ilaalchi lamaan kuni dargiillee waraanuu akkuma jirutti lakkuu akkuma ta'een dargii waraanutti illee ce'e. Kuni mataa isaa waan duraan xumuramnu irra ture ka osoo hin xumuramin gara qabsootti galuudhaan sanbooda yaada namaa bakka lama gochuu keessattis qooda guddaa kenna. Ispeeshaalii biyya bayaanii qabsaa'uu warri turan keessatti kun qooda olaanaa kennee jira. Kana qabsaa'uun hin beeku jechuudha. Warri qabsoo kanarra turan hin beeku. Erga dargiin kufillee ilaalchi kun bakka lamatti addaan harkifataa dhufe. Tokko kanaa jechuudha. Lammaffaa diinni uummata keenya irratti waggaa 150 hojjetaa ture. Yeroo hunda uummanni keenya amantaadhaan akka wal shakku akka addaan fagaatu. Qubsumaan akka wal shakku akka addaan fagaatu. Jiran faayidaadhaan namni akka addaan fagaatuuf wal shakku. Gochaa baqaqa uummata keenya keessatti. Kun uumama amantaan amma rakkoo miti. Bakka irraa dhufan rakkoo miti. Gosti irraa dhalatan rakkoo miti. Garuu immoo kana keessa dhukkuba naquudhaan uummanni keenya akka qabeenyuma isaa ka uumamaa kana humna isaatti ittiin jijjiiranne siyaasa godhanii itti gargaaramaa turanii paartileen siyaasa Oromoollee kana keessaa dhufanii jechuudha. Kana keessaa yoo dhufan wanti kun maddi isaa tokkoffaa uumama ta'uu. Uumama kana immoo akkamitti jabina Oromootitti jijjiirree faayidaa Oromootiif oolchina jedhanii sirri ilaaluu dhabuun hir'ina ture. Kun karaa lamaan mul'ata. Tokko kana meeshaa godhanii deemu. Lammaffaa kuni akka waan Oromoo balleessu siyaasa godhanii siyaasa nama ittiin cabsan godhanii deemu. Kana keessa immoo harki diinaa biyyattii tana dhuunfatanii diinagdee biyya kanaa qabatanii Oromoo humna guddaa ta'e kana xiqqeessanii biyya kanatti mirgi isaa akka kabajamne godhanii faayidaa ofii tikfachuu barbaadaniif kuni dirree mijaawaa ta'e ture jechuudha. Oromoo waan taataniif waliin nu dhufaa qofa osoo hin taane uummata murteessaan paartilee lakkoofsa isaa hir'isuudhaaf. Kunis tokko ta'an osoo hin taane inni yaada ofii wajjin tokko ta'uudha. An amma yaada kiyya paartii bakka naa bu'u eenyu jedhee paartii san deeggaruu qaba. Namni hundumtuu san deeggaruu qaba. Yoo ati paartii biraa deeggartu yoo an paartii biraa deeggare aniifatti diinaa miti. Dhimma Oromootirra dhimma giddu galeessaa jira. Oromiyaa irratti, Oromummaa irratti, afaan Oromoo irratti, aadaa Oromoo irratti. Oromoon biyya kanatti mirga isaa malu argachuu qabaachuu isaa irratti. Waldura dhaabbachuu hin qabu namni. Paartiin kam waldura dhaabbachuu hin qabu. Oromoon akka biyyaatitti akka humna ta'ee siyaasa biyyattii kana keessatti hin taphanne wanti godhoo jiraate paartiin gatii kennuudhaaf uf qopheessuudha qaba. Humni isaa faca'ee kabiraa akka ittiin fayyadamne gochuudhaaf akkamitti humna Oromoodhaa tokko goonee deemna ka jedhu immoo paartileen Oromoo waliin mari'achuu qabu jechuudha. Biyya keenya keessatti immoo haala addaatu jira. Sabni cunqurfamaa ture. Sabni rakkoon isa mudachaa ture uummata Oromooti. Amma immoo sadarkaa gaarii gahaa jiru ka jiru isaa jechuudha. Tokkummaa uummata keessaa dhufe kana akkamitti gara paartiitti itti finnee dirqamaa mi'oota wal ta'uun fedha uummataa kana kabachiisuu irratti akkamitti waliin hojjanna. Ka jedhurra paartileen itti yaaduun isaaniif dirqamaa jechuudha. Kanaaf waan uumamaa san rakkoo godhuu dhiisanii waan har'a jirullee ilaalchi namaa garaagarummaa qabaachuu isaa garuu waan bu'uuraa tuquu akka hin qabnetti amananii uummanni immoo paartilee kana akka itti ilaaluu qabu eenyutu sirriidhaa ka jedhu madaaluudhaaf yaada isaa wajjin paartii kamtu yaadni inni qabu sirriidhaa ka jedhu isa qabatanii yoo hiriiran karaa uummataatirra hin jirre ofiin du'aa deema. Uummatatu ajjeesa. Tokkummaa paartiilee uummatatu fida. Isa jabeeffachuudhaan kaawwan illee karaa kanatti deebisuun humna uummataa gaafata. Rabbiin galanni haa ga'u har'a uummanni dargaggoon keenya baratee jira. Dur kun siyaasa hubachuun siyaasni namuma siyaasa keessa seenee hojii isaa godhanii ilaaluun dur akkas ture. Hireen sun immoo namoota akka fedhan dhimma siyaasaatii fi dhimma qabsoo uummataa gara fedhanii geessuu fi akka carraa itti ba'an gargaaree jira. Har'a hireen sun hin jiru. Uummanni waan isaaf ta'uu fi isaan taane adda baasee beeka isaafis lubbuu kafalaa jira. Namni kanaan alabaa jedhe qurxummii bishaan keessaa baate ta'a jechuudha. Kuni paartiif illee dhaamsa guddaadha. Bilchinni dhaloonni amma irra ga'e kun. Kanaaf paartiileen kabaja kennanii fedha kana hordofanii hojjechuudhaaf qopheessan. Paartiin hin barbaachifne du'aa paartiin uummata barbaachisu immoo lubbuu horachaa deema. So tokkummaan kanaan dhufa. Kana akkasitti yoo yaadne immoo qaawa diinni harka nutti naqu kun dhipha bakka dhabaa deema. Namni tokko paartii tokkotti mataa yoo ta'e bakka inni irraa dhalatirra
amantaa inni qaburra zoonii inni irraa dhuferra miti kalaallamuu qabu. Oromoodhaaf abjuu maal qaba? Abjuu kanaaf hojjechuudhaaf murannoof dandeettii maal qaba? Yaadni sun hagam akka biyyaattis akka uummataattis nu fayyada, akka nama dhuunfaattis nu fayyada. Mataan namaa akkasitti yoo ilaaluu danda'e paartii akka biyyaatitti yaadu ijaarachuun danda'ama jechuudha. Sababa kanaan alatti ilaalcha siyaasaatiif paartii tokko deeggara yoo ta'e namni duubatti haftummaa deeggara jechuudha waan ta'eef uummata Oromootiif akkasii yaadutu sodaachisaadhaaf hamaadha. Miidhaa akkasitti dhufaa kanaaf ani uummataaf kana dhaamuu barbaada. Hagardaa alagaan itti fayyadamee jira, diinni itti fayyadamee jira. Ka diina kan akka itti fayyadamu godhe bilchina dhabuu kenna. Isa amma dhaloonni furaa jira. Hubannoon akkasii akka jiraatu barbaada jechuudha makiyya. Tole mee Brigadier General Kamal inni biraan haala qabatamaa amma jiru kana haala qabatamaa Oromiyaa yeroo ammaa jiru akka biyyaattis jiru jijjiirama amma dhufaa jiru wal qabatee dantaa Oromoo eegsisuu irratti hojiiwwan hojjetamaa jiru akkamittiin ilaaltu akka dhuunfaa keessanitti isa ta'u akka paartii keessanitti dhimma jijjiirama kanaan wal qabatu amma dhufaa jiru kanaan hireen amma Oromoo harkatti kufeera geggeessummaan biyyaa jaarraa keessatti seenaadhuma uummata Oromoo keessatti yeroo jalqabaaf hireen biyya kana fudhatanii geggeessuu harka Oromootti kufeera. Isa kana akka paartii keessanitti akka dhuunfaattis maal jettu mee asirratti? Anaaf kun waltajjii seenaatii jedhee ilaala Oromoodhaaf. Waltajjii seenaa kanaa gatiin isaa ulfaataa ta'uu namni hundumtuu hubachuu qabaa jedhee ilaala. Paartiinis lammiin Oromoo kamuu. Hiree kana uumuudhaaf uummanni Oromoodhaa waggaa 150 ol wareegamatti kenne. Ka guyyaa takkatti dhufee miti dhugaa dubbachuu nama tokkoof dhaaba tokkoof ka kennamuu miti kun. Wareegamtoota dhageettanii nama miila lama itti dhabeetu nama lubbuu itti dhabeetu nama akka sanyiin isaan biqillee sanyii isaa itti kutantu nama akka horii qalameetu ka mana wajjin gubateetu ka biyya isaa baqateetu ka afaaniif aadaa isaa seenaa isaa harka awwaalanii lafarraa dhabamsiisantu kana fide. Kana namni hagam gatiin isaa ulfaataa akka ta'e waltajjiin haadha argame kun hagam ulfaataa akka ta'e beekuun barbaachisaadha tokko. Lammaffaa waan kal'ee kana qofa kaasuudhaan osoo hin taane har'a booda maaltu ta'uu qaba? Qoonni keenya maal ta'uu qaba? Ka jedhu itti yaaduu nama barbaachisa. An jijjiiramni har'a dhufe kun dhumatee jedhee ilaalu qaxxaamurarra jirra. Yoo jabaannee hojjenne waan seenaan nu eegu kana galmaan ga'uu dandeenya. Yoo jabaannee hojjetin hireen duuba deebi'ullee jira. Namni obsoo bu'uun qabu. Biyya alaa ta'ennee illee nu banna. Asis erga dhufne shururkaan kanuma. Akka amma guuzaan deemamu kanatti keessaa ba'uun gaafii nama kaasa. Ijaaramuun baay'ee murteessaadha. Jijjiirama akkanaa kana ija itti gochuudhaaf uummanni qofti bakka hundaa ka'uun gahaa miti. Ijaaramuu dhafeessisa. Dhaabaan jarmayaan keessaa bayan kana. Qeerroo agarree irra gootummaa isaa, uf kenniinsa isaa, uummata keenya bakka hundatti agarree jirra. Kuni haga sarara qabsoon kun ittiin milkaa'uu danda'u. Jabaa tokko jalaggalee hin qindeeffaminitti haalli ulfaataadha. Maaliif ulfaataadha? Jijjiiramni eegalame kun humna hunda dhuunfatee hin finne. Uummanni keenya kana beekuu qaba. Humni guddaan amma uummataa fi humna aangoorra ture wal dura dhaabbachaa jira. Humni aangoorra ture immoo humna mootummaan aangoorra ture tokko harkaa qaba ammayyuu. Kana beekuu qaba namni jechuudha. Haga wanti kun jijjiiramuu isaa hin mirkaneeffatin jijjiiramni dhufee jedhanii hedduu sirbuunis hojii dhiisanii ofirraanfatanii sirbuunis miidhaaf nama kenna. Dubbii siyaasaati. Keessattuu aadaa biyya kanaatti aadaa siyaasa biyya kana baratametti
dubbiin hundumtuu humnaan jijjiiramti seenaan keessa dhufne kanaa jechuudha har'allee ummanni kun rakkatee jira waan isaaf malu gaafachaa jira waan isa nu dhabsiifnee fi wareegama kennaa jira nuti balleessine nuti miine ummata kana kanaaf ummanni kun har'aa mirga argachuu qaba sochii inni godhu kun dhugaadha jedheeni warri amanne warri kaleessa rakkoo kana ummata irraan gahee har'allee karama sanii itti fufuudhaaf tattaafachaa jiran argaa jirra jechuudha nutis ka dhufneef kana waan hubanneef faanoon irra ejjatanii ummata kana gargaaruudhaaf nama gargaartu jirti jennee dhufne malee Oromoon utaalee farda yaabbatee faanoo lamaan irra ejjatee gidduu taa'ee jennee hin dhufne nutis kanaaf jijjiiramni har'aa kuni shantama biraan geenne an akkasitti amanaa jechuudha ummanni akka jiruun jijjiirama bira jira karaa biraatiin immoo ummanni kun ijaaramee sagalee tokkoon ka'uudhaaf sagalee tokkoon taa'uu bira hin geenne karaa biraatiin warri dura rakkoo uumaa ture immoo ammallee humnuma hojiin turan san harkaa hojiin jiran maalitti bayaa ka jedhu tarkaanfii kana booda fudhatamaa deemutu murteessaa jechuudha kun akka duubatti hin deebine jabinaan irratti hojjechuudha barbaachisaa tokko lammaffaa humni jijjiirama fide kun ofii isaatii kana baachuu danda'a jedhee namama kophaa isaa kana baachuu danda'a jedhee namama hundi dhaabota siyaasa qooda kennuu qaban akka kennan bakki jiraachuudha qaba yookaan dhiibbaa fiduu mala humni kunis humna tokko achi dhiibdee jijjiirama fiduu keessatti anumatu keessaa baay'oo jettellee keessaan baatu leeqoon jiru dhoqqeen jiru paartiin tokko kophaa isaa ka keessaa ba'u miti haala amma biyya kana keessa jirutti kunillee itti yaadamuudha qaba maaliifi abbaan wanta kana dubbii jijjiirama kana paartii hunda ummata immoo harka guddaan kana boodallee jijjiirama dhufus waan gaarii dhufus anumatu fidaa humni jedhoo dhufe boruufillee rakkoodhaaf bu'uura ta'a kunillee yaadamuu qaba karaa biraatiin qooda fudhachoo qabsoo hidhannoo keessatti xiqqaa ta'uun humnoota biraa humna har'a qabsoofnuun kanaaf har'allee qabsoo akkuma nu hafeere har'allee hirmaannaa hundaatiin wanti hojjetamne yoo jiraate borullee rakkoo biraatiif nu hafeera an kanarraa ka'eeti yeroo baay'ee mootummaan ummata tokko bitu ummata tokko bulchu yoo ummatichaan hin filamin warqiillee namaa afu fudhatamuun qabu waan jedhee amanuuf waan ummanni barbaadu ka argamsiisu mootummaa ummanni filatee qofa maaliif yeroo fedhetti buusuu danda'a ummanni ofii filate mootummaa isaa humnaan isarratti dhufe immoo qabsaa'uu malee wanti inni ajajee yookiin mufatee dhaabsisuu danda'u hin jiru agarree jirra waggaa 27 kana booda mootummaan akkasii akka jiraatullee hin barbaanne ka amma rakkoo ta'e jennee kana duwwaa osoo hin taane ka biroo dhufullee mootummaa waan sii tolu anuma sii beekaa namaan jedhu arguuf dhaga'uun feenu jechuudha isatu madda jeequmsaati isatu madda nagaa dhabuuti isatu madda hiyyummaati isatu madda dimokiraasiin dhabamuuti isatu madda dhabamu mirga ilma namaati addunyaa kanarratti dimokiraasii qaba biyyi jedhamu be ummanni hin ta'u jedhee sodaata mootummaan ummataa gadoonti ta'u be waan sagalee ummataatiin filamuufi hiriira bahee ofirraa kaasan yoo hiriira bahee ummanni ittiin dhukamu hin ajjeefamu darbitee lubbuu namaatirraa yookiin qaama namaa yookiin qabeenya biyyaatirraa yoo gaaga'amte poolisiin hin to'atamte achirra darbee lammirra dhiibbaan ga'u hin jiru biyya kanatti garuu mootummaa aangoo qabatetu waan siif ta'uuf waan siin taanellee sii beeka karra qabsoofnus ka kana booda dhufus jijjiirama ka hoogganaa jirru dhaabas ta'ee mootummaa humni itti makamu nullee dabalatee humni itti makamu jijjiirama kana nutti fidee jenneeti boru yoo har'a karama ofii barbaannu qofa waan kana hoogganne dhaaba biraa hirmaachisuu dinne lammii dhimmi kun laallatu hirmaachisuu dinne numatu akka fedhetti hoogganaa karaan kan kamnu agarru sirriidha jennee yoo deemne borullee nuti deebine gufuu taana qabsoon nullee nutti eegaltee jechuudha kanaaf kana eeggachuun barbaachisaadha an akkan ilaalaa jechuudha yoo akkanatti yaannee bal'isnee hirmaannaa guddisnee deemne falli nuti boru finnu
rakkoon buru akka nu duubaan nu hordofee kabiraan nutti hin dhufne godhaa jechuudha. Rakkoo har'a nu harkaan qabdu tanallee furuudhaaf humna hundaatiin dhimma itti baanee deemnaa jechuudha. Yoo kana godhuu baanne hireen humni amma rakkoodha jennu kun itti deebi'ullee jiraachuu mala reefsi kaasee jira. Humni nagaa biyya kanaa tiksuu fi dhimmi nagaati wal qabatu hundi ammallee mufaatii keessa jira hundi ka beeku jechuudha. Har'aan ifatii asii haasofnu namni keenya hin du'a bakka garaagaraati. Muyyalitti namni hin du'a. Hararitti namni hin du'a. Wallaggatti namni hin du'a jira. Maaliif ta'a? Gaafa sochiin kun jalqabullee namni hin du'a har'allee namni hin du'a maaliif ciitiin kun? Maaliif dhaabsisuun dadhabama? Aangoo eega qabatame maaliif ajajaan dhaabsisuun danda'ame jettee yoo laalte ammallee waan hin to'atamin jiraachuu isaa si agarsiisa. Biyyi tun durillee nama hidhannoo harkaa qabuuni jallata as geette. Har'allee humni hidhannoo kun sadarkaa inni ajaja mootummaa uummanni filate dhaabbachuuf ka'uun sadarkaa sanitti gadi hin deebiinitti har'allee akkuma agarru kana gatii itti kaflaa deemnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf humna hundaatu qindeessuun barbaachisaadha. Haasawa propoogaandaaf ta'uun qabu. Onnirraa ta'uudha qaba. Anatu abbaa jedhamuu hin qabu. Dhugaan sanii miti waan ta'eef. Dubbiin kan waloo ta'uudha qaba. Fala har'aa fiduufis kan waloo qaba. Ta'uu qaba. Kaburuutiif bu'uura kaa'uufis kan waloo ta'uudha qaba. Yoo kanaan hin deemin wal gaggataa kanumatu fala harkaa qaba jedhanii yoo deeman ta'e barbaachisaa miti dhaamsa dhugamu. Asitti ishee kana biratuun darbin Birgadeer Jeneraal uummata Oromoo yaaddoo tokkummaan qabu sa'aatii kanatti. Oromoon amma kan na baasu dhaloonni na keessaa ba'e gar tokkotti naaf dhufuudha eegaa jira. Dhufuu keessanis gammadee jira. Amma uummanni ammallee tokkummaa keessan paartileen alaa galanis maqaa Oromoon hundaa'an walitti dhuftanii jijjiirama jira biyya keessatti Oromiyaa keessatti mul'ataa jiru kana fudhattanii ce'uu irratti walitti naaf dhufuu abbaa gadaa naaf dhaga'u qeerroo ka jedhu kaasa. Mee isa kana carraa kanaan warra paartilee galanis wal qabatee tokkummaan dantaa Oromummaa dantaa Oromiyaa irratti tokkummaan dhufuu malu sana akkam ta'uu qaba jettu sin. Tokkummaan dhufuu qabu kam amma dhufaa jiru kana tokkummaan dhufuu qabu. Maaliif wal dhaga'e uummanni keenya? Wanti nu dhaga'eef waa takka illee miti. Rakkoo isarra ga'utu tokko lixa haa ta'u, bahaa haa ta'u, kibbaa haa ta'u, giddugaleessaa haa ta'u, eessayyuu haa ta'u. Oromummaadhaan rakkoo isarra ga'aa jira. Namummaan rakkoo isarra ga'aa jira. Kanatu tokko isa godhe. Diinni kana isarraan ga'u immoo tokko. Kana hubatee jira uummanni keenya. Lammaffaa wareegamni inni dur bakka bakkatti kennu qindaa'uu dhabuun isaa bakka tokkotti yoo ka'u bakka tokko quban qabu. Har'a Wallagga lixaati yoo dubbiin kaatu Harargee bahaati dubbiin san sababa godhattee kaati. Kachitti obboleessa kiyya obboleettii kiyyarra ga'e dhala kiyyarra ga'e kanarra ga'e jedhee achi lubbuu kenna. Ka kibbaa akkas kenna ka kaabaa akkas kenna. Bilchinni namaa asirra ga'ee jira. Bilchinni namaa asirra ga'e kanatu tokkummaa yaadaa ka Oromoo fidee jira. Yaada asirra ga'e kanatu qabsootaa fi jarmoota mirga Oromoo kanaaf qabsoofna jedhan dirqaa jira. Dirquu kana keessa immoo tokkummaa fudhachuun dirqama itti ta'ee jarmeenni Oromoo qindeessu dhalataa jechuudha. Dirqiidha kun. Kun uumamaa jechuudha. Amma uumamni garas nu fidaa jira. Dhaabileen siyaasaa kana hubachuu qabu. Dubbiin dubbii waggaa dheeraa qabsaa ta'uutii miti. Dubbiin dubbii kaleessa qabsuun makamuutii miti. Dubbiin dubbii bilchina sammuu hawaasa keenyaa bakka irra ga'ee beekuu dhabuudha. Dubbiin dubbii fedhi dhaloota ammaa kun maalidha jedhanii beeku. Hogganuu jechuun dura taa'uu qofaa miti. Amma bilchinni ilaalchi akkasii qabsoo Oromoo hogganaa jira. Hogganaa jira uummata keessaa ilaalchi kun hogganaa jira. Mallattoo san namni hundumtuu waa argaa jiru na fakkaata. Qeerroonni sun kana gaafatu abbootiin gadaas amantaas namni kamuu Oromoo ta'eenti amma tokkummaa jarmoota Oromoo gaafatuufi ibidda kalee isa gubaa turtellee hir'ina jarmoota siyaasaatiin isa mudattellee waa hunda waan beekuuf jechuudha. Maal Oromoon amma waan deeggaraa dhaaba tokko ta'ee kun as ta'ee kun achi ta'ee wal dhabuun fedhu.